عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني هردفتو تسلتو أب channel بكجرتني تي نجيني كيسن بعدو أنتنا فيديو هاراتك وبدي فينجرا إن شاء الله اسم فيدا لي أبدين قبا فيديو أنا داك أبدين فينجرا أكمتي أكا إتي ديفلوتري أكا إتي جونو جتشارا DV20 أكا إتي جوني ولين إلى الله كنافو نفانا ترتني جتشارا قلبي دان نفانا ترتني duraan dursitanii jechaadha wanti isin barbaachisu jechaadha DV guutuun duratti silkima keessaniin guutuu jechaadha rakkoon qabu yoo qalbiidhaan nafaana turtanii jechaadha na hordoftanii jettan silkima keessaniin guutuu jechaadha kanaaf duraan dursitanii wanni isin barbaachisu ulaagaan inni isin barbaachisu jechaadha suuraadha suuraa gurdii jechaadha backgroundiin isaa adii katee jechaadha suuraa silkiin illee kaatanii jechaadha waroonni editoorii jechaadha suuraa keessan kaatanii jechaadha backgroundii keessan adii gootanii akkasitti ittiin wanna gootuu jechaadha akkasuma ammootu ergaa backgroundii keessan adii gootanii jettanii suuraalee yoo kana muluyyuu kan hin dandeenye taate descriptionii jala telegraama kiyyaa isiniif kaayaa achi jalaan na barreessuun dandeettanii yookaan suuraa keessan erguun dandeettanii isiniif tolchee isiniif akka DV'n itti barbaadutti isiniif ergaa jechaadha yookaan komentii jala yaada keessan naaf kaayaa kanaaf amma duraan dursinee wanti nu ilaaluu qabnu suuraa keenya san jechaadha suuricha keenya erga murannee jechaadha 600 baay'isu 600tiin crop ta'uu qaba jechaadha ka'uu qaba jechaadha edit ta'uu qaba jechaadha erga akkas edit gootanii jettanii eessatti suuraan keenya kun hin taafin ta'u online research goonee itti ilaallu deemnaa garas deemnaa nafaana turaa qalbiidhaan amma suuricha qopheeffanne san jechaadha isa fitachuuf deemaarra Chrome keessa seentanii maal jettuutti barreessitu Developer 2024 photo jettaniin photo checker jettanii search itti gootu jechaadha ergasii qoyaa obsadiko ergasii kunoo argaartanii akka ittiin baasee jiru kama durarra isin baase san yeroo tokkoof tuiduu jechaadha erga kunoo akkanatti isin baasee jedhe upload ka jedhu kana suuricha qopheeffattan san jechaadha seeraan tolfattanii background isaallee tolfattanii jettan san isa san fidattuu jechaadha suuricha haa fidannuu ishii fakkeenyaaf meema suuraa kana fidee jira background isaallee adiidha garuu kun sirrii miti tikikkilii miti ni ilaaltu jechaadha kun tikikkilii miti jechaadha background isaallee haa ta'u size isaa sirrii miti mee kanaafuu amma ilaalla uploading taara sirrii miti jechaadha amma nuuf hima suurichi in taanee jedhaa jira kun argaartanii akkuma argaa jirtan kunoo suuricha result isaa nuuf fidee jira hin taanee jedha kanaaf mee amma ka biraa ka ta'u jechaadha ka seeraan ta'ee jedhe ka ammootu size isaa 600 baay'isu 600tiin ka'e jecha kun amma akkasiin hin kaanedha size isaa illee sirrii miti dhaara kana mee haa fidannuu jechaadha kunoo suuricha durattis argaa jirtanii wama takka muluunu ta'ee jira jedha kunoo akkanatti suuraa keessan duraan dursitanii check gootuu jechaadha suuraa keessan check godhuu qabdu akkanatti yoo namni gariin akkanumaan suuraa osoo check hin godhin jechaadha mee fakkeenyaaf online irra seentanii erga jettanii kunoo suuronni ta'uu qabu jechaadha
fakkeenya isiniif kaayaa. Kunoo saayizoota isaa jechaadha. Fakkeenyaaf shamarroo taate fakkeenyaaf amma backgroundin kun garuu adiidha, garuu suuraan kun hin taane jedhaa jira. Argaa jirtu hedduudha jechaadha. Fakkeenyaaf suuraa kanallee argaa jirtanii hin taane jedhaa jiranii. Kana waan ta'eef suuraan ta'uu akkam akkamii jechuun keessanii oolu mi'a as keessa seentaa. Kunoo shamarroo ta'e jechaadha. Akkana saayizii isaa wanni mul'u isaa akkanatti wal qixxaa'uu qaba. Kanaaf ani asirratti wanti isiniif himuu barbaadu jechaadha. Description jala isiniif kaa'a jechaadha. Application suuraa keessan ittiin dursitanii ittiin sirreeffattu jechaadha. Application jala isiniif kaa'a, gabbufattuu rakkoon qabu linkiisa. Kunoo akkana ta'uu qaba. Argaa jirtanii daa'imman illee akkanatti guutuu qabdanii. Kanaaf amma gara barumsa keenyatti imallaa na faana tura. Erga kana sirreeffannee kaanee Google irra deebinee DV Lottery enne 2024 jettanii itti barreessitan. 2024 jettanii itti barreessitan. Kunoo 2024 jettanii yoo itti barreessitan tokkoffaa irratti kanuma isiniif fidaa jechaadha. Ergasii kana yeroo tokkoof ni cuqaastu jecha. Kan baranaa kun paaspoortii illee hin barbaachisu. Akkanumaan guutuu dandeettuu jechaadha. Asirratti gaafii paaspoortii kun yeroo hedduu ni ka'a. Kana waan ta'eef paaspoortii hin barbaachisu, akkanumaan guutuu dandeettanii jechaadha. Duraan qaranii gaafataa tureeyyuu. Kanaaf diqqoo waan daataa fayyadamutti jiru dhiifamaa isiniin jedha. Diqqoon neetwoorkiin kiyyaanii harkifata. Amma nuuf banee jira. Silaa deeskitoop isaatii irra isinii deebisaa silkii akkasitti isinitti mul'atu dheetiin akkanumatti akka isiniif galuu isinii mul'isa. Ergasii jechaadha gadi buutanii jechaadha. USA Department of State ka jedhu kan argaartanii. Yeroo kun isinii bahee jedhe akkana ooftanii jechaadha. Kunoo mallattoo kana akkana kunoo isinii bahee isa kana tuttuu jechaadha. Beejiin kee jedhu kana yeroo tokkoof kiliik gootuu jecha. Ergasii kunoo wanna akkanaatti isinii bahaa kunoo argaa jirtanii. Kana guutuu qabdanii jechaadha jalatti. Yookaan ammoo yoo kun isinii mul'achuu didde taate kunoo as tuxxanii jijjiirattuu jecha. Ammaaf mee kana haa guutuu jechaadha. Shanii jechaadha taa'uutaa. Kanaaf sammiit jettanii namasi kunoo jecha erga kana cuqaasanii jettanii. Ergasii akkana isinii baasaa kunoo jecha erga san guuttanii kaatanii. Amma asirra wanti isinii himuu qabu jechaadha. Qubee ittiin guuttan qubee guddaa osoo gootanii natti tola. Yookaan ammoo ka duraa guddaa gootanii kaawwan illee xiqqaa gootan rakkoon qabu. Alaa kulli haalii osoo guddama goonee jechaadha. Amma kunoo nuuf baaseera. Just family name jedha. First name jedha. Kuni maqaa dura akka faranjootaatti waan ta'eef akaakayyuu kan keetii guuttaa jechaadha. Anamma fakkeenyaaf mee eenyu haa jedhu Mubaarak haa jedhu fakkeenyaaf. Ka akaakayyuu kiyyaa jecha kun keetii jechaadha. Abdii haa jedhu. Abdii jettaa Ingiliffa ta'uu qabaa ka barreessitu kun ka abbaa keetiiti jechaadha. Abdii akkana haa jedhu jechaadha. Mubaarak Abdii Sultaan Mubaarak jechaadha. Akaakayyuu kiyya Mubaarak godhee gutee. Amma asirratti meelidha moo faamiliidhaadha. Kanaaf isin dhiira hoo taatan dhiira gootuu jechaadha. Amma asirratti barzideetii keessan jechaadha. Guyyaa dhaloota keessaniiti. Kana waan ta'eef asirratti ammoo jechaadha warroonni paaspoortii qabdan jechaadha. Ka paaspoortii keessan irra guutuu qabdu jechaadha. Yookaan ammoo paaspoortii barzideetii keessan ka dogongora hin taane guutuu qabdu jechaadha. Duraan ji'a guutuu. Ji'a kana ka guutuu taate fakkeenyaaf ka jiini sun jahaffaa ka ta'u taate jaha jettanii dhiiftan jechaadha. Jeenuwaarii ka ta'u taate fakkeenyaaf ji'a tokkoffaadha natti fakkaate. 0 duwwaa tokkottanii akkasitti barreessitu.
daily ammoo sa'aatii xalatanillee 04 jedha sa'a 4 haa ta'u fakkeenyaaf kanaaf kun bara keessan jechaadha akka faranjootaatti ta'uu qaba ani kana fakkeenyaaf 2005 haa jedhu 2005 akka faranjiitti jechaadha waggaa meeqa jechaadha waggaa muraasa kun ammoo city where kuni kun ammoo jechaadha Interberz city dha bakka dhaloota keetiiti kun jechaadha magaalaatti dhalattee yookiin iddoo itti dhalattee jechaadha warroon paaspoortii qabdan jechaadha ka ganda keessaniin guutan ganduma keessan gootanii walumaa galatti bakka itti dhalattee jechaadha bakka itti dhaladhe fakkeenyaaf mee Heraroo haa jedhu okay bakki itti dhaladhe Heraroodha jechaadha kun ammoo jechaadha biyya keetii jechaadha biyya kan kee eessaa sin jedha kun biyya kee guutaa jechaadha Itoophiyaa yoo taate Itoophiyaatti ni guutaa jechaadha Itoophiyaa jedheen guutee amma bakka kanatti kun wasitti jechaadha warroonni jechaadha Itoophiyaa taatanii khasatan biyya Arabaa jiraachuu dandeettanii biyyoota hedduu keessa jirtan noo jettanii asii jechaadha biyya jirtan san filattu jechaadha an ammaaf waan Itoophiyaa jiruun yes jedheetiin dabraa jecha ergasii gabbuutu jecha suuraa duratti amma choose new photo dha suuraa duratti laaltanii online research gootanii laaltan san fidattu jecha amma asitti suuricha san jecha suuraa qopheeffatanii laaltanii leen haalli isiniin jedhame san ka duratti walii ilaalessan fidduu jechaadha suurichis dhufee amma asitti jechaadha in care of optional jedha in care kana ammoo irra dabra address line gootu address line kana yoo ka walumaa address line keessa hoo beektanii address line keessanii guutu kanaaf isin walumaa galatti boota jiraattu godhi fakkeenyaaf iddoon jireenyaa fakkeenyaaf mi'aan dodolaa jedha kan ammoo address line tu kana irra tartanii isallee city dha city illee magaalaa keeni guutaa jechaadha dodolaadhaani districtii ammoo wanni guutuu qabdan jechaadha kun asitti magaalaa naannoo keenyaa jechaadha fakkeenyaaf Adaamaa jennee guunna waan ammoo warroonni fakkeenyaaf akka Addis Ababa akka Dirreedawaa irra jiran akka Addis Ababa irra jirtan Addis Ababa Dirreedawaa ittanii guutu Addis Ababa irratti Addis Ababa ittanii guutu warroonni ammoo naannawaa fakkeenyaaf akka Oromiyaa Adaamaadha akkasuma akka Amaaraa Baardar wanta akkasii jechaadha sanii districtiin jechaadha an fakkeenyaaf Adaamaadha postal code zip code yookaan postal code yoo qabattee jechaadha postal code naannoo keetii yoo qabeet taate fakkeenyaaf Dirreedawaan fakkeenyaaf 3,000 Addis Ababaan 1,000 Hawaasan 4,000 amma Adaamaa maaliin kunniin hin qabu na fakkaate kanaaf yoo qabeet taate postal code kan keen guutaa yoo kan beenne kana cuqaastee bira tartaa yookaan ammoo 04 guuttee bira tartaa jechaadha kaantii biyya kee guutaa mallee asittillee biyya keeni guutaa jechaadha erga biyya kee guuttee biyya amma jiraattu ammoo jedha biyya amma jirtu guutii jedha asitti biyya amma jirtu illee Itoophiyaan jira isin ammoo warroonni biyyoota adda addaa jirtan biyyootuma jirtan san as keessa deemtanii filattuu jechaadha as keessa deemtanii filattanii fidduu jechaadha lakkoofsa keessanii guutuu jechaadha fakkeenyaaf warroonni Itoophiyaa jirtanii duwwaa 9 irraan kaastanii duwwaa 25 irraa kaastu jechaadha kun ammoo jechaadha bakka kanatti ammoo emailii keessanii jecha email address jedha emailii kana jechaadha wakka ergaa kasillee qunnamsiisan taate karaa emailiitiin jechaadha emailii keessan warroonni emailii qabdan emailii ni guutuu jechaadha email as jalatti illee isuma kama gubbaa guuttisan guuttaa ergasii kun ammoo sadarkaa barnoota keetiitii jechaadha ka argaa jirtu kun sadarkaa barnoota keetii ammoo
as keessa ilaaltee jechaadha sadarkaa irra jirtu guutaa jechaadha. Okay, amma sitti jechaadha yoo ka fuute taate yoo kan fuudhin taate kana tuttee bira taata yoo ka fuute taate kalamaffaa kana tuttee jechaadha. Number of children jedha ijoollee kan keellee haga asii isa guuttee kun ammootu viidiyoo nu dheeressaa hedduu dheeressaa jechaadha. Ka ijoollee kanallee akkaataa itti guutan keessaan naqunnamuu dandeettu jechaadha. Telegiraama kiyya naqunnamtanii kana walii ilaalaa yookaan yoo ka danda'u taate inshallah viidiyoo illee ka isaallee isiniif hojjedha. Kanaaf ammaaf ani hin qabu hin fuune jedhee mikinaatuun waan hin fuuneef hin fuune dheera dabraa jechaadha. Erga kana akkana guuttee kaatee continue goota kun asitti jechaadha. Ergasii kunoo amma kunoo kana nu baasee jira. Irra deebi'ii check godhiidha. Irra deebitee wanta mul'u jechaadha. Check gootaa jechaadha. Hintaaf hin tahuu yoo dogongora illee qabaate irra deebitee dogongora goota. Yoo dogongora qabaate kunoo go back to part 1 ka jedhu kana irra deebitee kana tuqxee jechaadha. Irra deebitee guutaa yookaan submit jettee gara confirmation code akka nu kennutti imallaa jechaadha. Kunoo amma akkuma argaa jirtan jechaadha. Kunoo amma successful nuun jedhee jira. Kanaaf confirmation code nu kennee jira. Confirmation code nu barbaachisu jechaadha. Kunoo argaa jirtu kunoo tanaa jechaadha. Waan tana jechaadha ka isin qabachuu qabdan yookaan daftara yeroo barreeffattanii kaa'achuu qabdanii yookaan ammootu warroon emailii fayyadamtan emailii irra kaa'achuu qabdanii walumaa gala jechaadha. Screenshot gootanii kaa'achuu qabdanii jechaadha. Wanta tana kunoo bakka tanaa isii tanaa jechaadha ka isin jabeeffachuu qabdu. Kanaaf barumsi keenya kaadhaa kana fakkaataa isinin jedha hordoftoota kiyya. Yoo viidiyochi kun isinitti tolee jedhee subscribe like godha. Akkasuma namaaf share godha. Nu jajjabeessaa isinin jenna. Yaada yoo qabaattan koomentii jala naaf kaa'aa isinin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.